Kee ciisi maaliddaa? Ana tundu yasirraa kaan jiru. Yoo duute kaata. Obsaaf garaa bal'achuun koo cubbuu keenyaan mucaan keenya miidhamiin isa jedhuuf obsuun koo garuu isheen ciraama isaa akka sodaatti ta'e akka gowwummaatti fudhatte ta'e hin beeku. Anana sitti meeqa booko? Waa'ee boo'ichaa mana keessatti fitnee baane miti boon dorkaadha boon hin danda'amu waliin hin jenne isin. Sitti meera qaboo kenna. Elaa imimmaan tokko arginaan elaa sitti meera. Ani dura baree meeqaaf meeqa dhiisee gadi qobatta boona maleeti maal taata qabooko. Kanaaf jenneessi dhiisee deemuu sanaan deemsee. Isin makombooyi. Hammaattii garaa nama neessa. Haalim godha deeqama barachuu qabdan mako. Biran bulle. Wal bira bulle. Garuu wanti tokko iyyuu hin osaan jiru dhugaasiin jechaan jira. Dhugaa. Maaliif hin amantooti? Khayminatti. Agan, baku. Adauka. Si malee jireenyi na baramti taanaan adauka qabuuko. Adauka ilma koo. Gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattu? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Maal fuudhiif turuunis danda'u qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Mucaa godhabuu hin danda'u akkan si ajjeebisetti meen ture. Gara laafummaa tokko malee qilleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni Awaash waliin baankii Awaash.
Sini eenyu akkan ta'etu beekta ta'e ana waliin karaa tokko irra deemuu miti. Gaafa man achi dhufu lattu dhufettee karaa lanaa gorta turte. Garuu maal godha intalli baadiyyaan akka keetii silas waan tokko hin beektu. Dubbattu waan dubbattu dhabde maaf callista? Waan dubbadhu dhabee miti. Nama karaa dheeraa deemutti sareen duutuu hin dhiistu. Sareetti dutte hundumaatti dhagaa darbatu taanaan baay'ee rakkisaadha. Kanaaf gaaffii keef yeroon itti deebisuun qabu. Naaf hin galle asaan kee. Siin suuta jettee immoo abdii waliin waan qabdu dhiisu taanaan abdii baruu keetti akkati gaabbitu si godha. Maaloo. Anamma namaa. Naman jedhamaan. Shamarran lama harkatti lamaaf zeeroon durfamee moon. Yoo barbaadan nu kaballu. Utuu nuti kaballe immoo dhiiruma keenya sirbaam. Haadha shamarran haadha. Kareeruun ifaan nuti sirbaam. Eessa dhannee jiraannaa eessa dhannee. Silas biyya kana keessatti biiroo dhimma dubartootaa malee biiroo dhimma dhiirotaa hin jiru. Eessa dhannee jiraanna. Ayi shuba. Atammas odeessuu barbaaddaayi. Qaanee cal jedhime. Afaan oduu bare kana cal jechisiisime. Dhugaa kee jetteem. Erga urjiidhaa moo? Erga urjiin na goyamsitee moo naan? Maal eessaan dubbadhu? Ati dubbadhu sin mirga qabaa. Erga urjiin na goyamsitee moo naan? Erga mucaan qaleessee dhuftee surree uffattee ayi gilaasii uffattee na goyamsitee moo? Ati dubbadhu sira kan mirga guutuu qabu. Ati dubbadhu. Isa sitti himnaan diddi. Isaa lakkoofsa bilbilaa fudhachuu dhaqxee waan hin taane keessa seentee salphattee galtaa? Jabaa urjii kaleessa gaafa dhufte waa'ee bilbilaaf lakkoofsa bilbilaa waan beektu hin qabdu. Utuuti bilbila lakkoofsa bilbilaa gaafatte qofoo isaa sii laattu har'aan irratti waan akkasii hojjetti. Isheenis maal goote erga diyaamandichuma qochisiisaniitu akkas nu godhanii akkas baran waa hundumaa. Diyaamandii maali? Waannati mooyi. Diyaamandii maal ittiin gaafatte gaafa guyyaa dhaloota abdii mana tokko keessa bulamini abdii wajjinii. Silaa foonii fi leencoo wal bira buranii foonni nagaa bulachuun maali? Seerri biyyan jiru maali? Hin fakkaatu. Ana waliin xiiqidhis. Waa'ee dorgommii haasaa jirte? Isatu dhiiste wayyuu. Abbootii maseeraa yoo eegganne wayyuu isaaniiyyuu eenyu akka darbuu qabu isaanii murteessu. Iddoo goggorii addunyaa ammaa keessatti abbaa seeraa qofa miti kan murtoo kennuu danda'u. Dorgomaanis qabxii kennuu danda'a. Isaan keessaa tokko ana. Kanaaf yeroo masaa yoo eegne wayyuu korojoo hatee guuttachuu hin danda'a jechuu keetira. Murtooma abdii yoo eegne wayya. Abdiin eenyuun akka filatu beeka. Maqaa abdiin kaasiin. Utuu sitee maaliin godha beektaan? Waan jaalala jedhamu hundumaan lafa kaa'etan ganamaaf galgala barumsa kootti cimeen barumsa koo qofaan baradhan ture. Sabooddee immoo maatii koon barbaadan ture. Dhugaa kee jetti. Maatii gaariif badhaadhoo keessatti guddachuun nama gammachiisa ta'a. Garuu har'a kootu hin taane boorii koo yaada. Waan tokko sitti immoo garuu carraan carraa caalu nama akkasiitiin jaallatamuudha. Na tuquu keeti? Maal keetu moo tuqamaati? Takkaa jaallattee waan dhabdeef tuqamteetta. Ilaa siin godha. Dhageessa kaayyootu ganna qabee malee dubbii wallaalee miti. Maalli kun maal hojii sibiila wayiitiyo? Maa isammaa dhugaa keetti waa sirraa bariira. Garuu ati lammata iddoo shamarranii dhaqxaa? Inni illee akkamitti faree isaan malee jiraachuu hin danda'u. Isaan somba koonaan isaan malee fuudhan baafadhu. Urjiin egaa dijitii lama nu dursiteetti. Urjii dhiisi waa'ee urjii dhiisi. Erga diyaamandicha qochisiisanii erga nyaatamanii moo isaanii dijitii lama nu dursaniiru. Isaaniin dhiisi warra kan biraa yaalla malee. Dhiisime. Kana booda eebbi nutti ga'aa jira. Yoomi kan guyyaa 100 lakkaa'uu eegalu. Hojii qabachuuf obboleessaa guyyaa 100 kan lakkaa'uu dhiisee asii ol lakkoofte iyyuu hin dhumu. Kanaaf guyyaa 100 kan lakkaa'uun guyyaa 100 maal ta'e kan lakkaa'uun gatiin qabu. Kanaaf maal godhuu qabda ree? Ani immoo eebbifamee ka'ee harmee koo rakkisuu hin barbaadu. Ofii makootii olii gaafa fiigee jiraadha malee moo harmee maa rakkisuu hin qabu hin fakkaatus. Akkanatti yaada taana yaada gaarii namatti tola. Garuu ani waan nan sitti
odoo shamarran duuba walii gadi fiigdu barri kee akka sirratti. Abbeeti ma bara baran jedhin. Hin guddattu jennaanii barriin dhumee itti dinkiini bara baran jedhin barriin dhumu. Waan fedheef waan naqeen dubbisa mee sada kaartati. Ani xiqqoo asuman tura laaqana nyaannu. Har'a maalidha? Maal ture? Har'a shiroo nanatti fakkaata. Shiroo abbaaf haadha koomoo? Maal abbaaf ga'eemoo? Asiin ga'een qataare? Waan fedheefuu gaafa deemtu naa bilbil wajjin deemna. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Hello. Oh, akkam. Nagaadha. Jara galata waaqayyo akkam. Itoo nan dursee maaliif badde siin jedhin nan bade miti naan jette. Maal nagahuma baddanii akkas? Mee dhugaa jedhe. Ishoo giiftii koo. Kanaaf baddeedha. Koo baay'ee namatti tola. Ishoo giiftii koo gammaduu koo mootti naa himi. Garuu immoo cidha na waamuu dhiisuu keessanitti immoo sin komadheera. Ishoo baay'ee gaariidha giiftii koo. Akkasi malee giiftii koo silayyuu ilmoon durbaa yeroo kabajaan balbala maatii ishee irra dhaabattee boosseeruuntu namatti tola giiftii koo. Tole
Anoonaan bilbila giiftii koo. Ati sin badeen. Gammaduu koo hunda isaaniitti naa himi. Tole nagaan ooli. Akkasii malee silayyuu. Akkasitti heerumti ilmoon durbaa. Akkasitti balbala maatii isheerra dhaabattee kabajaan boossee heerumti ilmoon durbaa silayyuu. Maayidhaan ni bu'aan sun immoo? Inni bu'aan jettee? Silayyuu yoomsii galaasaan akkasii. Haasaasa kan biraa ta'e immoo dursii galee ture. Haasaan akkasii immoo siin galusiif. Sammuu dhiisiga. Silaa ofii makee jalqabdee ofii makee xumurta. Ilaa maal seeti? Marartuutu heerumee naan jechaa jirti. Marartuu? Marartuu. Kam immoo marartuun? Akkuma biyya keenyaa taatee jechuudha abatti. Akkasii boo guddanne. Gamoo. Maatii kanarraa bu'ee iyyuu akkasi caalu beekamaadha. Isa beekta. Waa'ee jaakootis itti munarra hin jiru. Beekta waan ta'eef. Maal jechuudha? Kamimmoo marartuuni? Har'ammoo marartuun utuu sirkaa baddee? Marartuun ishee dur jalqaba yeroo aniifatu wal fuunu yeroo bilbilli koo didu kan ishee irratti bilbiltuudha ka? Hin fuudheeni? Hin fuudheeni? Hin beektaanii isa fuudhe? Abbaa fuudheen maa hin beeku? Maaf hin fuudheeni jettare? Maaf hin heerumtee hin janne? Maas dasta fuudhamtee reessattuu amma ishee xafaare? Akkasii. Haa fuudhus haa heerumtus. Dubbiin isa miti. Okay. Hin buteen jechuudha. Maaf buta maal? Maal jechuudha? Siluma immoo si'ana nama butuuyi. Sammuu duukaa deemtee galteere? Maaf duukaa galtii? Gooftaa koo isheen kabajaan maatii ishiitti ergatee jilba maatii ishii dhungatee balbala warra isheerra dhaabattee boossee kabajaan kan isheen heerumte. Malee akka koo duukaa galtee miti. Maaf buta maal? Maaf duukaa galtis? Maali ana duukaa galuu keetti hin qaanoftamu? Sallee maaliif hin qaana'u? Si jaaladheen si duukaa galee waan ta'eef sallee hin qaana'u dhugaa dubbachuuf. Sinim. Bartidee faasoo kabajuu barteettidhani. Sammuu eessatti agartee? Maan inni mooraa kana keessaa wajjin bulte maal jedhan dubbatan immoo dhugumaayi? Meelatti hin dhugaasa. Eeka? Anni? Eenyurraa dhageessete? Gaaffii eenyurraa dhageesse kana malee wanti na jibbisiisu hin jiru. Hunduma gaaffii keessa nama gaafatta maal mati isin dubbisiisu? Mooraa kana keessaa waa'ee makee odeessa baru hundumtuu. Ankaan si sodaadhu mooraa kana keessatti suuraa kee kaasanii akkasiin maxxansanii si sodaadhu. Baay'ee feeggachuus sirra dhagalu. Anaaf kan naan galle. Maaliif waa'een koo amma kana siin si dhiphisa? Waa'een kee kana dhiphisu maaliif beektaa? Tokkoffaa kaayyoon qaban maal jettee yeroo hundumaa jechuudha garuu kaayyoon qabdu. Atoo kaayyoo qabaattee nama hiriyaa qabu duukaa nama jaalallee qabu duukaa namoota wal jaallatan gargariin baasu turte. Sanuu waliin bulteedhaan. Dhugumaa garuu wajjin bultanii? Ani kana dhibu. Shamarran gaafa heerumanii maaliif balbala warra isaanii irra dhaabatanii boo'u? Maaf hin boo'an? Guyyaa sana waa baay'ee dhabuun shamarranii isa duwwaa moo miti? Mana warra ishee irraa immoo yaadannoo hedduu qabdi bareedoon durba. Kanaaf boosikaa balbala maatii ishee irra dhaabatte. Maaf hin boossu maal? Dhiiraaf immoo qe'een abbaan isaa yaadannoo hin qabu jechuudha. Qabaachuu danda'a. Qabu hin jenne. Dhiiraallee dhiisi. Dhiirri boo'es dhiises maal dabala itteetu. Sumayyuu immoo dhiirri hin boo'aayi. Ani naa dhiirri boo'us argeen beeku dhugaa dubbachuuf. Kanumaaf booka. Eegaa. Akkas taanaan kana booda dhiirris boo'uutii qaba. Maaliif? Dhiirri immoo maaf boo'a? Akka shamaraa guyyaa tokko balbala dhaabatanii boo'uu wayyaka. Akka dhiiraa waggaa guutuu shamaraa wajjin boo'uudha. Maal jechuudha?
Silaa maal jechuudha beektaa miti. Shamarri gaafa heerumtu balbala warra isheerra dhaabattee boossi. Dhiirri immoo ishee fuudhee bara isaa guutuu duukaa bu'aa jiraata. Kanaaf guyyuma tokko boo'u wayyaa jedhani. Akkasii dha. Murii isaa guutuu. Haboo kamaan nagalchan murii isaa guutuu. Boo'ee kaattisu murii kee guutuu. Namoonni dhiiraayyuu siruma isaayyuu halkanii guddaa amma dhaqee maal nagalchan? Dubbichi daa ana xiqqoo keetii kolfi kaasirriitti hojjetumaan kolfina. Akkasitti kolfu. Hin dhaga'amu kolfi kee sagalee kee ol qabe. Wajjinumaan kolfinaa nuti lachuu. Dhugaadhaanaaf ani fati erga walitti kolfinee turreerrayyuu kolfime. Na aarsuudha yaadachuu naa galeeraan. Garam dhaqaa jira dubbichi? Lakkimeeti. Waan si aarsuun jiru dhugaama jiruun sitti mee. Na gammachiisaa jirta qaama. Haboo ko dhagaan bu'oo naa jedhe. Maal jedha silanni? Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu dhagayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf dhagayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u, dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa, amaanaa herrega socho'u, labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u, mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu, muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu, qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u, gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu. Badhaadhinni Awaash waliin. Baankii Awaash. Waa'ee koo waan si gashuun qabu miti. Maaliif amma kana dhiphattati waa'ee koof? Yoon abdii wajjin bulees siin si gasha, siin gashuu miti. Garuu abdii wajjin buleef wanti ta'e tokko hin jiru. Akkuma obboleessaaf obboleettii lammattanii bultanii reemoo akkamitti bultan reeshi? Akkatti bultan du'aanatti bira abdii fedhi. Isas tokko tokkoon akkan siif ibsu barbaadda? Ati eenyudha? Maali jaataateef immoo sitti masiin? Tole, ammas si gorsu. Durillee ijaan argaa kee hin jaalladhu. Amma garuu obbolummaa, namummaa si gorsa. Ati naan na gorsita? Ati mee namummaa sitti nagaamu gaafa nama ol jaallatu gargar baastu. Haadha manaa qaban jaalalliisa. Baay'ee jaallata. Isheenis baay'ee jaallatti. Nama ol jaallatu immoo gargar baasuu keessa waan argattu qabdaati. Sirumayyummaa abdiin siini. Guyyaa lama sadii si duukaa bashannanee maal jedhee akka qodaa si gate si bira darba malee dhimma kee hin qabu. Sasana garuu ofuma hin gowwoomfamne. Okay? Dhimma kee hin qabu. Boori hin gaabbita garuu waan amma gochaa jirtu kanatti dhugaa baay'ee gaabbita. Kanaaf nama jaalatu wal jaalatu gidduu sun galtu ta'e gaadha. Ani immoo si gorsu. Na gorsi dhugaa. Akka gootu. Amma callisiiti manatti galiiti. Warra keetiin. Mataa koo sirrii miti mataa koo na dhukkubaa mana yaalaa na geessaa jedhin. Si galee? Anuma ammoo ana na dhukkubee moo takka argan dhaladhe takka na dhukkubee hin beeku. Ati mataan kee sirrii ta'ee beekamu? Ani moo gaafa na ilaaltu nama dhukkubfatu fakkaata na ilaalta. Ani siif jedhee waan si fayyadu sitti maara. Fudhachuuf dhiisuun mirga keeti. Otoo nama beekaa taate immoo thank you. Waan na gorsiteefi waan gaarii natti himtetteetu waan asitti himee hojii rooshita turte. Garuu baay'ee booddee jirta dhugaati. Baay'ee booddee jirta. Baay'ee. Kanaaf uffatuma kee duwwaa jijjiirame malee yaadi kee garuu ammayyuu akkuma duriiti. Kanaaf dhiisuun mirga kee. Atis nama gorsuudhaa gara. Eeyyika. Deemee iddoo kanaaf. Fakkaatti kun hin jedhime.